يهودني نبي محمد وجهنا عليه الصلاة والسلام قاف إسام مدينة قالن وادا ولي قالني تنترن أكا ولين توك نججون نبي محمد إني أجيفنا لين بنين نادي نبي محمد رتي يعني أجيت شراوتن نما يساوي الجنجرات تورن يهودني قاتين إساني سكان كريستانوني أتي إثيوبيا كيسا كلوكانا نجار كان مالي كريستانوني بر إثيوبيا كيسا تيوان إسرائيل أر غزة غراجر تكان دتشاد إبتو كوجة تجرا سينان أمة مسلمة هذا كإثيوبيا هذا مول أن مالي الدنيا تي أكا أمة مسلمة إثيوبيا هذا كركة تنجرو بر أبو إذا سكادان الدنيا كركة تنجرو جتشو دنديسا أول الحمد لله بروا رجيني الحمد لله أنا إذا سكادان جرو أول أكا سياساتي أكا موتا دربانيتي إيبان أمانتا كاميرا يوغو دندا isa kana seenaadhaanis kara garaagaraas dhagaa turreerraa ni beeknas. Isa kana ansinkaadha obboleessa kiyya. Har'allee taanaan gama siyaasaatiin biyyoonni amantaa Islaamaa hordofaniif amantaa Kiristaanaa hordofanii wal rukutuu danda'u. Misaa'iliidhaan wal rukutuu danda'u. Wanta barbaadanii wal barbadeessuu danda'u. I don't care. Nanni bu waa'ee isaanii amma. Ani waa'ee isaanii miti amma. Quraanni jecha rabbiiti. Okay, jecha rabbiiti. Erga jecha rabbii ta'ee Rabbi nama hundumaa isatu uume Islaamas Kiristaanas Yihuudaas waaqeffatas eenyuudillee isumatu uume isa namannes isa amanes kan uume Rabbi tokkicha. So erga akka ta'e Quraanni immoo sagalee rabbiiti jennee sagalee rabbiiti jecha rabbiiti erga jennee jechi rabbii akkamitti namoota kana gidduutti jibbiinsa labsaadha gaaffiin kiyya malee ani koo isa godhamaa hin jiru hin goone Boris godhamuu danda'a isa kana jedhaan jiru. waan inni jedheef qaba Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni akkas nuun jedheef yaa goobazii kiristaanni waan biraa qabaafi miti. Sababni isaadha jaalallee keessa yoo godhatteetiin jette Rabbiin subhaanahu wa ta'ala laa ya'luunakum khabaalaa wadduu maa canittum jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Isaan waan tokko badii wahii argamtee jennaan isinii ilanii jedha. Hiluu beektaasa badii wahii argamtee jennaan isinitti gammadanii namni isiniif dubbatu hin jiru. Wadduu maa canittum jedha cinqaa keessan tudas isaan jedha jedha. Isin cinqamu tudas isaan jedha. لا يلونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم جبان أفان سارة من التجر برانا أرجني براكنا نبي محمد قربتي أجفت بر أرثوذكسين أبوني كريستانا أرثوذكسي أنا مدوم فاجت هذا أبوني كريستانا أرثوذكسي أنا بر قربتي أجمع قدامي كيس قلشني قدامي كيس جرتي وأنا جاكين أرجع جروبر وأنا جاكين أرجع جروبر جبا فانين كلبسو جبا فانين دبچو جرساتي كان أجفهم كبجراني وانا مسلم انا كان بل لساني تندبت نمني مسلم اكني وانا جال دجلت وغدو فني تنجر انا كذا عمل انجر وانا كذا سيغلت نامك اجز برا كان كيس جول اسلام ما قبت كوي كاسنجر جيم كاتيته تنكافت سان انت جيمت اسلام ما قبت مال بلست مچان انت لادا باني تو مني اجسو غان اگسن امو جولن دغادا تايتي وا بلسته اسسن امو وان سنجر بو ان ردفو وان سان غرو امو jalqaba eenyutu mucayyoo islaamaa qabattee kajjeetu dhabdee meen kiristaana arsii nageele keessatti dabalataan ammas ammoo shaashamannee keessa rabshaa dheengadda argama kana hundaaf mansee kan ta'e yookaan ammoo bu'uura kan ta'e eenyudha kiristaanota maalirraa kan ka'e jibbarraa kan ka'e jarri isin sobanii jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala garuu ammoo akka walii garaatitti warra sharrii hin qabne warra isaan keessaa wanna hin qabne سيقالتي ورا كون كامني سيرت لالي أسيت أما سورة ممتينة دا بريتي سيدو بيسا إسان كيسا ورا كون كامني ربين سبحانه وتعالى كان جريت النبتا ربين قدو كيسا في قدو ورا إسين إرى دينو فتني وكان يابا قد التنيف جاللا تاسسون نيكا جيلا ماجد جدو كيسا في جدو ورا دينا قد التني كان ربين سبحانه وتعالى قياتو كجالة تاسسون نيكا جيلا ماجد سيقالتي ربين سبحانه وتعالى دندادا أمس ربين أرارما رحمة قد عاجل إرقسني مال جري دبتا ربين إسان سببا أمنتيتين إسنين ورانيني في منين كسنين رائسين باسيني في طلع أولو في حق أولين جراتشو إسنين أورغو جدا ورقمين سبب أمنتيتي في سي ورانيني في منين كسنين رائسين باسيني في طلع أولو في حق أولين جراتشو هن أور إسنين أورغو جدا dhugumatti rabbii warra haqa dalaganni jaallataa jedhetiin dubbata. Sigaltee rabbiin isaan sababa amantiitiin isinirraa isin hin waraaninii fi manneen keessanirraa isin hin baasiniif tola ooluu fi haqaan waliin jiraachuu isin dhorgu jedha. Wajjin jireenya haqaan jiraachuu rakkoon qabdu. Islaamummaan kanan dhoowwu sigaltee Islaamummaan kanan dhoowwu labsi ajjeesi hin jedhu
warra nagaadha warra nagaan jiraatu warra nagaan nama waraanne nama ajjeefne mana keessa nama baafne warra nama ari'anne callisitu wajjin hin jiraatini ari'in jiru la aata bira keessa fakkeenyaaf si bana ammas ammoo suuraa Luqmaan irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala waan jedheetiin dubbatu suuraa Luqmaan aywa waan haadhaaf abbaadha dubbatee jechuudha asitti achi dura maal jedhaa ayata 14 irratti akka argaa jirtu kana jechuudha namaafis haadhaa fi abbaa isaattis tola ooluu dhaamnee jirra jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aala haati isaas dadhabbii irratti ta'een isa baadhatte harma irraa gu'uun isaas waggaa lamaa keessatti anaafis haadhaaf abbaa keetiif galata galchi jedheen anaaf haadhaaf abbaa keetiif galata galchi deebiinis gara kiyyatti jechuun isa ajajnee jedha erga sani Rabbiin subhaanahu wa ta'aala maal jedha itti bufee jechuudha yoo isaan lamaan haadhaaf abbaan kan kee waan beekumsa isaa hin qabne akka natti qindeessituuf sitti qabsaawani waan biraa akka waaqessitu yoo sitti qabsaawani tole isaaniif hin jedhin ajjees hin jedhu akka macaafaasan ajjeesi lafarraa balleessi hin jedhu macaafa haadhaaf abbaan kan kee yoo waan biraa waaqessis hin jedhaniyyuu tole hin jedhiniifi jedha addunyaa keessatti haala gaariin isaan waliin jiraadhu jedha si galtee haala gaarii wajjin waliin jiraadhu jedha karaa nama gara kiyya deebi'ee hordofi sana booda deebiin kiyyas gara kiyya waan isin dalagaa turtan isinitti odeessaa jedheetiin dubbata haadhaaf abbaa kan keedhaati tola oolii jedha nagaan hatta waan biraa waaqessi uumamaa isin jedhaniyyuu tola hin jedhiniif garuu ammoo jiruu duniyaa irratti ammoo nagaa wajji jiraadhu haala gaarii wajji jiraadhu amala gaariidha wajji jiraadhu jedheetiin dubbata wajji jireenya nama dhoowwu quraan garuu ammoo akka waliigalaatti kiristaana akka waliigalaatti yahudaa ammoo Rabbiin subhaanahu wa ta'aala jaalala keessoo taasifattanii misira keessan waa hunda keessatti mul'isina waa hunda keessatti mul'isina sababa isaadha sitti meetiin ture ayni waan dubbattulle sitti meetiin ture isaan dhufanii amanne uumama sin jedhani garuu ammoo keessa isaaniitti waan biraadha qabatanii deemanii akka waliigalaatti dubbachuu jira sun garuu nama dhuunfaa yoo dhufteetiin jette warra nagaadha wajjin jiraachuun dhoowwu quraan si galtee warra nagaadha wajjin jiraachuun dhoowwu maaliif jennaan kiristaanota keessa namoonni nagaa jiran namoonni rabsha barbaadan jiran ka waajee kan jiran ka maal jedhan jiran akka waliigalaatti kee uf gadhiisanii kiristaana wajjin guutuu wajjin jiraachuun nama dhibdi keessaa ammoo ka akka haadhaaf abbaa kan keetii nagaa wajjin jiraadhu haala gaarii wajjin jiraadhu islaamummaan ka ajajuusuma kana ayyee yaadi keerree gaariidha garuu ani amma akka kiyyatti beektaa iddoon kun naan liqinfamne siyaasaa fi amantaa wal keessa laaqama jedhee yaaduani biyaans jechi rabbii fi dhiibbaan namoonni lafarraa walirratti godhanii walitti qabatee deema jedhee ani yaadoon nu hin xiinxalu waa maalleefush galatoomii ammana kana caalaa si deebisuun barbaadu. Galatoometilleen ani siyaasa walitti makne beektee dheengada waan gurbatti Nabi Muhammadin alayhi salaam arrabsitee sanii wal qabateeti osoo isa dhuunfaa isaadha taate homaa miti gadaamii keessa kan galche abboota kiristaanaati. No kiristaanii irra caalaa parsentiin ka TikTok irra jiru irra caalaan isaanii dhaan ibaluudha jedhanii maqaa isaa gaafatanii deemaa turan. Sababa kanaaf jecha siin jedheen. Si galtee gaafa diinummaa wayiidhaa dhufteetiin jette namni ariifatu diinummatti ariifatu kiristaanota irra caalaa taqiiqa dubbachuudhaaf. Musliimni takkaa musliimni macaafa qulqulluu guba jedheetiin macaafa qulqulluu gubuudhaaf hin qabu garuu kiristaanonni yeroo hunda guban. Musliimni kiristaana ibalu ta'e jedheetiin ajjeesuudhaaf daddafeetiin akkasittiin fiigu garuu kiristaanonni waan kanatti rabshaadhaaf ni fiigan. Si galtee rabshaadhaaf ni fiigan keessattuu kiristaan Itoophiyaadhaa hedduun isaadha rabshaa kanatti amana rabbiin haa qajeelchu malee rabshaa kanatti amana. Ani akka kiyyatti ila amma utuwaati na bukkee dhaabbattee macaafa qulqulluu gubdee qubaan siin tuqan maaliif abbaan dubbichaa sababa irra jiruuf inni hojii isaa waan raawwatuuf ani wanta sitti bu'uuf hin qabu dhuguma waaqattamaneera yoon ta'e jechuudha. Adilleen akkasuma yoo namni quraana gubee abalu quraana gubeettee namarratti kaa'ata odoon taane abbaan quraana sanaa hin dubbatu taanaan. Nuti maal godhu macaafa gubna sabbo. Nuti macaafa maal godhu gubna sa kadhee gadda gubee muslima fakkaatee gubee peenteedha gurbaa peentee tokkotu lafaa ka'ee dheengadda macaafa gubee kee ergasanii deemanii peentematu gubee ergasanii quraana illee ufumaa isaaniitti guban. Hunduma peentema dalagu jira miidiyaa kanarra. Kan macaafa illee gubee peentema dheengadda. Awwalis gubeera bari macaafa qulqulluu. Maare peentema mi bari peente ammaa miti bara miidiyaa irratti miti bara duruma peenteedha gurbaan. Biyyumatti jechuudha. Dhaqiitii mee Mubaarak Musammaa gaafa obboleessi isaadhaan beeka peenteedha bara duruma.